amma abdii ijoollee akkana godhe mucayyoo abdii ijoolleetu fiidiyoo irraa waraabee jira. Asitti mara geeffadhu. Awoo abdiin godhu rabbisuudhaan. Abdiin godhu taa'iboo. Gurbaa abdii ijoosanii fi abdii ijoolleetu fiidiyoo finfinneedhaa qabana fakkaattee akka odeeffannoo qabutti. Ani waan tokko qaba baay'ee amma ol baasina ta'u malee kun abdiin ammas keessa jira dhufee dubbachuu danda'a. Abdiin kun miskiina wayiiti. Abdiin illee walaa nyaataa bar. Jaddaal. Maaloo namatu ibsiisu ta'e yoo dhiistan kun. Dabbaal badii fi beekaa akka seenee lolaa bar gana gochiitii gana keessaa gurraa amma dhiifama gaafata. Ani bar wallaahi abdii ani. Leeshisin aarsaa. Maa aarsaa? Ani murqoo aarsaa. Atama koo murtee murtee tokko quban qabdu dhiisi. Yaa uumaa quban qabu. Uumaa quban qabdu. Dabbaan maaltu si aarsa? Isii yoo dhiifama gaafatte rakkoon qabu. Abdii na dhageeffadhu. Maal ati citiiti keessaa yaaftaa mitiiti yoo nani citiiti keessaa subaadde haadha kee garatti hin deebi'a. Ayyee. Laal. Kana naaman. Dhugaa yoo afaan qamaa funyaaniin baatin janii. Wallaahi funyaaniin baate dhugaa keeti. Ani wanta qabaate sibiin seera. Deemi waan feete keessaa fuudhii fi asirratti ittiin naqaan fakkiisi deemi. Akkasii. Achi booda himatu qaanfata si galee. Okay, dhageeffadhu amma. Obboleessoo ani waa hunda qubaan qabaa agandaa duraaniin beekaa. Beekaatiin itti dhiisee isin dhageeffatu jira. Adage amma mucayyoo tana gaafa finfinnee jirtu. Koi mucayyoon tun gaafa finfinnee jirtu si bira turte moo si bira turte abdi? Na bira turte. Doktora kaya haadha jira. Okay, si bira mana kee turte mee? Na bira turte. Wallahi billahi mana kee turte saa? Mana kiyya turte. Marakoo qabamaa turte. Amma rakkoo mucaadhaa maali abdiin ni beektaa? Rakkoo mucaadhaa rakkoo gaafa finfinnee si bira turteeti. Ayyee. Isa dhugaa rabbiitti isin gajjiiraan dhageeffadhu. Rakkoo mucattiidhaa rakkoo biraatii miti rakkoo gaafa finfinnee isin bira turteeti isin finfinnee dhiiramee qaafii isii wajjin gale. Tan isii gaafadhu kaa deemi. Gaafadheen jira baay'ee qubaan qaba sagalee sana waraabadda abdii hojjaa sun jirta. Waraabaa sune. Bilbila chaarjii narra fiqee dirqama kanatti taa'ee haasa'uun qaba. Natti illee mijatu finfinnee isin bira turtee mucayyoon tun. Nu bira turte maa kun ifa galaa miree namun dabbeekaa hin beektu ati. Ayyeba ati fi abdii mucaan jaamu suni mana tokko waliin galaa turtan gaafsan. Ayyee. Akkana maqanaa miti. Sagalee kana waraabadha hayyee. Ati odeessi ani booda kan sii fida. Lakki asiin gaafatu jira ati anuma deebisa sana si gaafadde. Situ na gaafatu jira bar. Anas si gaafatu jira. Yaa. Okay gaafa isin gaafa finfinnee waliin turtan sani mana eenyu galuu turte isin? Mana obboleettiiti. Obboleetti eenyu? Obboleettiisi. Obboleettiisi. Obboleettiin qabdu dabbaal mucayyoon. Yaa obboleettiin qabdu. Obboleettiin qabdu. Mucayyoon obboleettiin qabdu. Bisirnaa asuma. Obboleettiin qabdu. Ayyee biduu kana waraabadha akka isin hin qabne ragaa finnaasin odeessa warra waa fakkeessu. Waraabadhaas. Okay, mana isin namni waa fakkeessu hin jiru isin warri waa fakkeessu. Us jedhate kaartoon. Usboo ilmaa haadha salee ka jaartii bangaalii suutii jalaa salaa jirtu. Kuni kaartoonni jaartii isaa salaa. Us jedhi naati libda baqee haadha keetii ka jaartii namni jalaa salaa jiru barati jaartii ta'e ilmoo hojjisanu ilmoo ta'eeti hojjisu. Bakanaafun sallasu daa'ima bangaalii dura dhiiftee ilmoo ta'e sii godhaa jiranii bar ati kamitti daa'ima bangaalii gurguratta gurba. Kaartoona tun jirta bannaate. Ati kamitti bangaalii daa'ima gurguratta. Kaartoona abdii jaartii xiyya salaa ture dheete gaa'ima. Ati jechuun bar nama bangaalii daa'ima gurguratee as taa'u bar. Gurbaa qaanii kamiin miidiyaa kanarra baatee to'aa sun ta'u dhaqiitii daa'imaa fi jaartii bangaalii harkaa gurbaa wallaahi wabillaahi jaartii ta'e bangaalii sasalaa jira. Wallaahi wabillaahi jaartii ta'e bangaalii godhaa jira biibii manfu'aa keessaa shaaratti jaalii summa wallaahi. Summa warabbil kaaba ilmoo ta'e cinatti kamiin namni jaartii ta'e godha obboleessa. Ani immoo jaartii isaa kaan misa boris ni ibsa. Ilmoo ta'e biratti namni jaartii ta'e kamiin godha jira. Kaartoonaaf na seeta. Ante wandi kono namni akkamitti obboleessa bar onnee dhaba sobbaan nama dudaa bar akkamitti jaartii ta'e dhalaan marti raasoo itti bar hojii kee ila dhagee akkamiin namni jaartii ta'e biratti ilmoo bakka qiyaamaa walitti nageenyi bu'ee jiru. ilmoo ta'e bangaalii kireessitee bar
خدير كي يوبس ستقول لي متى فرانكا سنا بليس درك إنك أنا أقول نوكا سلتونا مقول قد هذا ولين توكنا في ولين دبرنا خدير كي يمرك حسابي أبدأ تلنا موت سوكولي سلتو بكتة كتير سمقولي سلتو يوبس بليس أيوة خدير كي يوبس بليس apa mereka sabah hasil rampak kado sini medal sagale ngurigor dita wana sini medal na sai na rakon gabudisa abdi wal mana sega pada nadia bisi arafat gafa me pende turte mane Dhaggeeffadhu. Amma gurbaan kuni obboleettii no Finfinnee no sakadir bisi ga kadir ga Dhaggeeffadhu mutu kaasima. akuma jof sakadir Dhaggeeffadhu kaayyee. Warri waa waraabbatu. Obboleettii Finfinnee keessaan qabdu jedhee ture sa. ay habibi Atoo maalitti hin beektu? ana kasino bulletin finne ka sakab do fi kan kam na daga tin ka bu barum peda mane ngu turte ga bas Okay, dhaggeeffadhu. Gaafa dursoo dhuftu mucattiin obboleettii Finfinnee keessaa qabdi daraartuu jedhamti mana jimaa qabdi. okay Furii keessaa jechuudha. Gaafa dhuftu warra Ila dhagaye warri gandummaadhaan naarrabsaa jirtan Dhaggeeffadhaa, gamee dhagee kaasee haasa'u. teessanii aanaa isinii sale namni gartee isarra godhatanii naarrabsi. Aboo muutu godhi kaanurraa ni haasa'u kadir ki laafatanii yobse sawaj bitana okay wara comment tigram le semi daya digalee. ayya Haadha isii dubbifnee obboleessa isii dubbifnee obboleettiin isiituu Finfinnee jirti haadhan gargara malee abbaan jira tokko beek. okay Fuunee mana obboleettii isii geessine. Isii fidi gaafadhu. okay Digaleemi? yeah Kaamma isin ajandaa biraatiin ooftanii akkana jettan kanaa miti. Sigalee waan isiin nutta isii teef agartee isiin sunuyyuu eenyummaa ofii hin tuffanne gaafii jaalalaa agartee isiin onnee guutumfatii jaalannaan namni kunuu ofitti amanummaan bakka jiruu fi akkaataa jiruuf irra hin laalle. Isiin ofitti amantummaa namooma guutuun isiin fatii barbaannan hayyee agartee namni kunuu namooma bulletin sune darartu nangete daraartuudhee. darartu bilbile sigarsi amu mantaran bilbile sigarsi sa ette hu bete betadum darartu ana masifida darartu adiga sanna sifida Isii bira finne haadha dubbifnee obboleessa isii dubbifnee mattaawaqaa gandaa fi baafnee dhimma baaspoortii Finfinnee finne jechuudha. Sigalee baaspoora irratti guunnee fi dirdaa waadaa fudhatte sigalee. Sababa kanaaf dhufte. Kasanirraa isii gaafachuu dandeessanii achi booda mana tokko okay abdi khiyya mukiyon tun duran somale turte somale ra Finfinnee dufte eenyutu Finfinneen dhufne warra bira galte adara awwala warra bira galte warra isii bira. warri sigira Warra isii adaree jira adarii moo harar keessa galte bakka ho'i galte warra isaanii bira dheette awwala. Warra isii bira haada sibira mo haadha isii bira fuutee haadha isii bilbilee amaanaan jettee hayyee jennee obboleettii isii bira finne siin jaa kunoo gaafadhu kaa. oye mukiyon tun rakabban qabne ni beeytamiru Abbaa qabaachuu dhabuu siin beeku ani. no abban qabdu abban sidiyo jira bira mataa goduu fi Amma walumaa galatti ono qabtiin deemuraa siruuf jira qabtiin kiyyataan siruuf jira ba dhaggeeffadhu kaa amma wanta siimuu barbaade. Taate amma dubbii marsuuf deemtu maalii deemtu? no marsuuf hin deemu lakkiyaan Dhaggeeffadhu qabtu maal kiyyaa jalqabumaa gaafa miidhama gaafa osooniin agartee nama dhugaa taatanii. koy gaasif sabas abdi kiyyo waan hin jiran rabas gaa dogoggora gaafa Finfinnee jirtu warra bira galaa turteen dogoggorteetu amma gatii sii kabalchiisaa jira dhaan kan hin jee isa kanaaf ammoo ragaafi sababa sii muttiin jira ragaafi sababni namoota ishee waliin turtee fi bakka isiin galaa turtee fi dubartoota meeqaa achi ture mana firaati moo mana firaati moo mana maali ka jedhu walumaan asuun adda baafna ati Finfinnee keessatti fiidoo hojii waraabdee qabda eessa bultee akka isiin si dhuftee fi ati eessa bultee akka fiidoo sun hojii waraabdee na ragaa hannidha. Eessa buluu isii akka maal gootate yoo feete bakka feete bulte maal goote. Kana kaanis kasin ita jiru kun amma. Carraa nuu kanni dabbaal. Ayyaa dubbadhu. Dhageeffadhu tokkoffaa irratti micattii summii itti godhaniiti gurbaan kun faan jechuudha. Ammas naaf hayyoo haase hin ta'u. Mootii godhe akkuma namootii gootetti waan hin fedhen dubbadha. Cufii wanti cufii koomentii cufi. Ayyaa. Isallee mootii godhe. Laggi inni dubbatu bara faraqaa sabtatee jira itti fufi yaada keessa. Yaa ila dhaggeeffadhu tokkoffaa irra miciyyoo summii itti godhanii miyyoo fayyaa qabdu miskiina biyya Somaalee keessatti dalagachuu jiru. Nama meeqaan mana keessatti itti taphatanii ila dhaggeeffadhu. Waraaba sagalee kana Waraabi. Waraabadha. Mana keessatti akka fedhee taphatanii kophaa ka isiin nama yoo dhugaadhaan dhaggeeffadhu yoo dhugaadhaan isaan akka malee godhuu kabaatu taatan taati. Gaafa san kun oboo miciyyoon tun mucoo dubartiiti nutilleen ijoollee dhiiraati nuti mana kireeffannee galla bakki isiin galtulleen kana akka biroon nuun fudhatina Oromoo ja'anii mucattii san ragaa wajjin silaa nu barsiisuu qaban ture.
Kasanirraa hafe immoo mucattii tana namni maraache bishaan dhiiraa adda addaatiin si galeemi jara kana itti gaafatamaan qoora qalbii mucattii tanaa joollee tana. Sini galee miiciyyoo tana eessaa akka fidaniis isaaniif beeka. Eessitti akka geessanis isaaniif beeka. Nuti miyyoo tana duraas namni nuuf fidee isaanii namni dubbii amma yaa'e tana fidees isaanii. Nuti waan kana keessaa waan takka wanni harka qabnu hin jiru namni gartee miyyoo tana fuudhee akka gandammaa godhee fidees isaanii nuti gartee hoodhaa akkana jaan hin jenneen namni keenya bakka bu'ee dabbaalitti kan hin jiru murtiin bakka bu'eetti kan hin jiru kadiir bakka bu'eetti kan hin jiru eessaa akka fidanii nu qabatan isa Allahu alam ammoo isaanii ganama subii hojjetee viidiyoo waraabu namni tokko gaayoo mana tokko waliin hin bulin ragaan wanni shakkii nama fidu seerrinis amma shakkiidhoon inni haasa'u shakkamaa tokko qabanii to'atanii wanjala qabamuun qabu adda baafatan akkasuma miidhabbaan namni tokko halkan yoo wal jalan bulle eessaa ganama subii hojii dhufee viidiyoo waraaba eessaa qursii hojii nyaata tokko isaa kana finfinnee tanuma hojii beenu yeroo takka ganama subii kaatee iddoo namni jiru tokko wal bira dhaquudhaaf taksii isaa meeqa qabatanii kan dhaabbatan Allahu alam kana namni finfinnee keessa ture ni beeka jechuudha. Lammaffaan abdiin faan manni isaanii dargaggeessa akka ta'e namuu ni beeka jaartiin qabu. Saayibni isaa jaartiin qabu hatta namni isa wajjin illee galu jaartiin qabu kophaadha mana keessa galan miiciyyoo tana galgalaa ganama halkan keessa illee liivii hojii seenan halkan sa'aa meeqatti ka liivii hojiin seenan qaban ragaa qabatamaa qabna ijaan agarra kanarratti kami kaaduunuu jiraa'u miyyoo tana akka godhaniituma ittiin faloo godhatanii waa miiciyyoo qofaa bara isaan fayyadaman yoo xiqqaate bar isaanis miiciyyoo irraa fayyadaman kanaafuu jaralachuuf fayyadamaa ol godhe. Ittiin waamee dalagatan ittiin waamee harkatan kanarraa kan hafe namni dhuunfaa miiciyyoo tana gargaaree bira dhaabbachuu qaba. Garuu akka waan agartee uummata isiin keessaa dhalatte guutuu gargaaranii akka waan uummata isiin keessaa dhalatte guutuu gartee jannata keessaan jiranitti yookaan gartee nuti gabbaanee dirqama piroofaayila suuraa isaan godhachuu qabnu. Obboleessoo. Yeroo takka dhiiraa suwaasuu jirra. Kana xiyyaa hoolaa amma waan biraatti deebisnaa baas kiyyaa kadir jedhan kan. Atillee murtii guutuu jalqaba irraa ni beekanii baas kiyyaa kana waan hin jirre asaaraa waan hin jirre uumuu deemaa jira. Manni waan Wai mana kaisanii yaada kan nujira mana keenya yaada kan nujira. Tadi waan biraa ajandaa barbaada ajandaan akkana nama walitti naqaa murtii guutuu as jirtanii mi baasa kiyyaan. Eenyu namni waliin isinii kan nama waliin naqaa jiru isinii bar warri nama waliin naqaa jiru. Nu tokkollee waraana lafaan qabnu sakka nama waraana qabumaa godhan garan eenyu wal seenaa. Isinii bar warri nama waliin naqaa jiru obboleessoo. Ati wanni waan kanarraa irraa isin dubartuma tana jalaa maal isin beeran taane dubartii jalaa maal dabbal. Tii dubartii namni waa jaartii ta'e qofa salaa obboleessa hoo salle qunxurroo qabna maal rakkoo qaba si'at. Bakka akkas barniitii ta'e san bankaan manfaa keessa godhaa jirti ilmoo ta'e sin cinatti tanaaf obboleettii namaan dhiifne amma isin gabaabumatti yoo dubartii jala haftanoo waa'ee dubartii tana yoo dhiiftanoo micattii qarqaartan alhamdulillah qarqaartan shukran galatooma yoo jala haftanoo yoo jala haftanoo kunoo waggaa guutuu wooma miyyoo tanaa olii gadoofu jirtanii isinii kun dhiira maan dhiifne waa'ee miyyoo tanaa maa dhiiftanii jalaan galle gargaare namni tokko nama gargaaruu danda'a akka nama tokkotti shokalaas irraa fagee isaatti dhiisaa maali rakkummaan isin irraa waliin nama buuftanii wanni jettanii maal jettan maal obboleessoo waggaa takka guutuu isin laalu jirra miidiyaa kanatti takkaa dubbanne. Akkana kun amma jedhee abdiin kiyyaa soqota kana. Abdiin waan ofii keessaa baata nuti hin salladhiif nu maal taate. Rakkoon qabu akka feetan godha bakka nu isin nu dhiisaa kan nu walitti qabinaadha maafi mushkila laal dhagee abdii dhagee rakkoon qabu akka feetan godha. Abdi isin hin jeen isin hin jeen abdi isin hin jeen isin hin jeen isin hin jeen isin hin jeen garagalchi kafeete godhi isin gizeetti walitti nu qabdi garuu wanni naan isiidhaamu dhiisaa nu walitti qabina nuti kun miiciyyoo tana amaanaa isinitti hin kannine isinii bakka irraa fide waan amaanaa maal bade waan bade maal haaloo saalan qoy dabbaal qoy wajjin haaswa laal abdi tokkoffaarra miiciyyoo tana ammaa miti ajandaan miyyoo tanaa ka'ee gale waggaa takkaaf deema yeroo hunda mucaan kunis mucaan amma fataa shiishii shifiinjuu kuni yeroo hunda ajandaa barbaada miiciyyoo tanaa takkaa ajandaan yoo akka waan gartee miiciyyoo tanaa milmeen hirriibaa isaa kennamtu miiciyyoo tana yoonii fi ajandaa godhatee asirra hin oofne Maafuun taatu namni boobar dubartii takka jalaa dhaabbata yoo isinleen karaa koo qabdu taate nama dhiiraatimi maa jalaan dhaabbanneedha maaliif hunda gandaa wali qabdanii of dhuguma rabbiisan amma dhuguma rabbiisan amma isa tuuyyuu
isii fayyade moo isii miidhe? Mee miidhama Okay. wayii ka agarsiisu. Bar nadagee. Maal Nadagee. agarsiisa? Nadagee. Qoy hoggota akka waa dubbaduu mee jara keenya. Murtii keenya qoy niin deebisaa fi murtii abiibii Ayyee, biyya qoy. ayyee. Laal deeggaruun waan takka gargaare namuu alhamdulillah maasha Allah irraa jenne ilma Oromoo intala Oromoo gargaare wayi isa qofa irraan baate boo arraan tana bar obboleessi keenya Zaakii Daalaas bar miliyoona takka namaa ergee arraan tana amma Ustaaz Maamad Beyaaniif qarshii 500 dabarseef arra guyyaa irraati naafet hojjaa Argee, sun rabbi nama rabbi dhuunfaatii beek na dhageeqa. Okay, namni kuni meeta narraa haasoo ajeenu cinqee ni jira. Nama isa arrabsu, nama inni gargaarees deebii arrabsuuf jira. Garuu kan inni deebii deebisuuf garte hin agarre. Gargaaree Namni yoo raasa xixiise hedduu yoo inni godhama, arrabsite yoo ajantaan dubartiidha yoo dhiise maa gandaa waliin qaba. Khadira afaan maqeetitti Khadira afaan maqeetitti muciyyoo tana guyyaa jalqaba Finfinneetti fiidiyoo wajjin waraabdan. Wallaggatti nu uwwifne, Shawaatti nu uwwifne, Harargeetti nu uwwifne. Shiita takka jismii takka qamisa normaalatti nu uwwifne aadaa asitti uwwiftanii fiidiyoo poosti godhu maaltu fide jabba jammaraa gisee. Aadaa arsiisan uffata aadaa arsiisan bara 8,000 binneeffata qaalitti. Miliyoonaan biti kayoo feete itti kaa'u maaltu fide maali shitan kaa'iniif. Innaan bira dhuftee mire. Meeqaan jeeti namni Dubaay Bravo. geessee eenyu dabbaal miyyoo sana. Amma fakkeenya Maallaqa eenyuti sila kooyi. Dubaay geesse miyyoo sana. Bravo. Maallaqa eenyuti goy. Bravo. Maallaqa Maallaqa eenyuti eenyuti goy. Harargee irraa tasuu dhiirtuu naa fuudhee. Meeqaan jeeti maallaqa eenyu Dubaay geesse miyyoo sana. Maallaqa eenyu Dubaay geesse. Isa ammoo fakkatu qabdi. Maallaqa eenyu geesse? Eenyuun maallaqa irraa baasee Dubaay geesse. Nutu geesse. Okay, isinii geesse. Maasha Allah. Baasaboora eenyu baaseef. Nutu baaseef. Maasha Allah. Okay. Taate eega akkas gootanii namni maafuusaa bira geesse eenyu miccootan. Isintu baase kaachille. Rakkatta. Dhaapuqa sabada kabbaleessu eessa geessitanii eessaa baasan warri gartee na arrabsaa jirtan warri gartee abdirra gortanii na arrabsaa jirtan luchee akkoo teessanii dullattii sannaallaa akkanatti isinii miilaa hojii isinii salee akkasi qabadda. Warra si arrabsuuf dhiise Naafi abdiin nama dhuunfaa. Dhageessanii mi naafi abdiin feenu wal salla feenu wal garagalchina. Maal sallaa miti boo. Dhageessanii mi. Uummanni komantii waan fedhe barreessuuf mirga qaba. Mirga uummanni komantii haa eegamu. Okay. Abbaan waan fedhe barreessuu danda'a. Okay, laa dhaggeeffadhu abdii anammoo inni isin jechuu barbaade wanni si gaafachuu barbaade miyyoo tana gargaartan obboleettii teessan akka feetan taatanii waan san rakkoo keessaa fuutan hin dhageessaami. Okay, obboleettii intala Oromooti miyyoon tuni mee eega gargaartan mee yaa'anii haawultii godhatee matarratti isin haa dhawattumoo. Moo nuti gartee gabbaanee aboo ummata buqqee nu gargaartaniiti aboo ummata gartee kunoo maali wanni irraa buqqee nu gargaar ijoollee galatoo mallee isin hin jaan ijoolleen abdiillee naa galatoomu unoo mucaa fatuusha'uun sanillee naa galatoomu mee waggaa guutuu walummaan ajandaa godhuu barbaachisu maali mee haawultii godhannee magaalaa dirree dawaa keessa mee maali mee. Fakkeenyaa fi mee maali wanni isin barbaaddan yeroo hedduu maarreen bar wanni akilaa dhageeffadhu abdii ijoolleen maarreen harargeedha galata maarreen hana wanni isin haasoftan mee isii fi harargee maaltu waliif fide muciyyoo san bakka irraa bittan isinii beekaa nama tokko kanarraa fuudhanii gargaaruu fi kutaa ganda namaa maaltu waliif fide an kanaan na dhibaa bar. Dhageeffadhu kaawaa waliif fide jira. Ishii maali mee. Okay dhageeffadhu. Namni martinuu isiin gargaaramtee biyya san dhaquu hin beekami. Hin beekaa bar. Inuu namaa dhageeffadhu siima. Abdii Khadir kiyya kuta kanaa kana meenaa sinata tolchame abdii kiyya Khadir kiyya dhiifama naa godhaate makka naa goonu. Muciyyoon akkamitti Somaalee kaatee Itoophiyaa dhayitee Itoophiyaadhaa kaatee immoo akkamitti Finfinnee dhuftee Finfinnee kaatee akkamitti Dubaay dhayitee Dubaay kaatee immoo akkamitti mana sanii baatee maas mana biraa dhayitee kayyoo shaba kaasaa cufneeti shaabbaatti dhooyinee xumurre tokko naa qabadda. Agandaan ammaan tanaatti fi qabxiin ammaan tanaa muciyyoo maaltu boochisu jira. Maaltu kingu jira maaltu tursiisu jira. Point qabxiin nuti amma dhagirru Finfinnee kaatee Somaalee dhayitee Dubaay dhayitee marjan biraa baafnee maabudaa bira geessinee allaqee dhumatee reessa cufne bizzawwan cufne shaabbaa turee cufne waan eega bakka san geessine dhufee isii wutu godhe ka guyyaa lamaan kanaan dura argaa turellee finne dalagaallee geessine muciyyoon tun saatii kanatti mana arabaa akkasiin jirtu hin dagatina. Eenyutu guyyaa kanatti bilbilee eenyutu guyyaa kanatti barreessee yoo maalli kee maal godhuu baadhe takkaa yoo akkamsi godhuu baadhee yoo kana jechuu baatte kajoo akeekachisa eenyutu itti kanneemu. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Koi mee kuta kanin tumara bravo ki. Ada amma agendaan guddaan jara keenya muciyyoon Somaalee kaatee Finfinnee dhayitee Finfinnee Dirre Dhawaa Dubaay la.
intalti akkuma biyyaa baatitti fayyaa qabdi abbaan fedhe haa baasu abbaan fedhe haa gargaaru nama goone bira geessine wal laban bag addaan deeman bag ammallee nutti himatte bag ammallee fuune bag dalagaallee geessine bag eega nuti dalagaa geessine mana arabaa keenya isinuu kalee dalagaa dhayte har'a eenyutti bilbili abdi ati bilbiltee abdi deebisi gaafi kana. Obboleessoo mucattii yoo dogongoroo beektee waan amma duraan bakka sanii namatu na baabbalee baasee jettee maa viidiyoo waraabame jedhama na baasee hin Bar sanii miti bar qabxee sanii miti bar. Oiga maa na Oiga eenyutu nama dabbaan okuta kanaa kanni dubbata. dhiifama. beeka ofii gabbaateetiin agartee hin dogongoree ani dogongoree jette. Dhiifa manaa godhaan dogongoree jette. Bara obboleessa keenya nuti isirra dubbachaa hin jirru bara abdiin dhageelaan nuti isirra dubbachaa hin jirru maaltu waliin nu fidaadha isinuufi isi malee nuti Abdiin dadaraa dubbatu mee haddii abdii adanii carraa bakka kannaa tootanii isiniif beeku. haddii abdii adanii carraa kannaa. Wanti amma walitti nuuf fidu fakkeenya yoo tun gabbaatee boo amma Naa obsa abdii fi hajjabii yeroo takka daqiiquma takka Manna dogongoree Dabbaa viidiyoo waraabbateen tureen namanna dogongorsee dhiifa manaa godhaa. abdii koo egaa kana dhagaa hojjaa sun harkoon qabu nama dubbinee walitti deebiin naaf jira yeroo takka obsi itti ofiitti. Ani haasaa kala kala abboo ani sin biraabee jira ayyaa haasaa namarraan fuutan yaayyaa deema. no turi abdii waan rakkoon qabu dubbadhu. No ne ganaa fedhii isaa dubbatu. Laala dabbaan oguu waan akkanaa haasoytu maaliif ati dhibbarraa dhibbatti amma politikaal analaayizaraa siin jenne siiriyees taatee waan dhuunfaa akkanaa waan dhimma akkanaa nama hedduuti jala taa'ee si laala akka kiyyaa kana faa kana caalu faa si laala yaadaanis hogguu dubbattu akka jookii yookiinoo akka wanti nuyi beektaa laaki salphaa gootee hogguu itti kofalte namni silaa gaafii gaafattuu fi namni si jala taa'u kunis underestimate godhaa beekate. Kanaafuu kun ta'uu qabu tokko lama nuti yoo serious taane amma kunis dhumate sanis dhumate ani waan hin to'achaa jiru waan hin evaluate godhaa jiruu fi xinxalaa jiru jira. Haalli amma dura teetee wanni amma booda mucayyoon tun amma kan umarattuu istaara ta'aa jirti. Namni akka kiyyaa kun faan amma dhuunfaa keessan seenulleedha. Awwaa hedduu waan hin jala deemu jiru jira mataan kiyyaa kan hin marii nam tokko wajjin godhin. Dalagaa seente whatever it is jarri keenyalleen wanni isaan godhanilleen bareeddu wanni taate as deebitee nama qabachuu hin dandeessu. Fuuldura tarkaanfattee maal godhamuu qaba mucayyoon tun teessee raamusaan dalagachuu amma namni itti bilbilee akkana jeeni akkas jeeniin tuni malaayaaniidha. Maaliif malaayaanii taati? Namni hogguu zaachaasi godhu haala isiin keessa turtee fi haala amma deemaa jiru kanaatiitu zaachaa goosisa. Zaachaan kun yoo ta'e hoo maali? Ati kana jala deemuu qabdu. Karaa kamitti namni kun gargaaramuu qabaa oduu hin ta'in haalli ture kun akkamitti jijjiiramee bakka tanaa mucayyoo gahaa qofaa miti. Anama murtii takatanii kan waan si barreessuuf deemuu jira. Wanni godhamuu qabu yoo rakkoo keessa jiraatte haala isiin keessa jirtu kanarratti wanni irratti hafe jiraate namni as ba'ee dubbachuu taakka. Lama wanni bakka san dhayxeef maali? Wanni ijoolleen gargaartee bakka san dhayxeef isiin maali? Maaliif wanni kun ayyan dumatee amma ammatti propagaanda deebisanii irraa dubbatan? Kana xinxaluu qabda malee akka dadhabbii qabdamma fuula keetiranii agarraa wanni kun siif isaa sooshaal miidiyaa gubbataa jirta. Wanni yoo gargaarsa barbaadde hoo akka kiyyaa kana fa'aa gaafadhu. Right there. Yoo isiin gargaaramtee mala tokko haa godhamte namni ni gargaara. Namni hogguu waa hedduu godhe. Wanni san yoo ta'uu baatte hoo tarkaanfii biroo yookiin karaa biroo ilaaltaaf. Saniifuu wanni asirraa dispute gootanii wal karakkartanii waan akkana jaamteeni nama akkana maaree dawwale kan ignore godhiituma karaa tarkaanfii fuulduratti itti fuftu sossoo'insi nama hedduu isa dhaggeeffachaa jira. Dubbachuun hin danda'a yeroo takka asumarratti. Abduma wama abdii kaasa kanarratti yeroo takka onnoo godha. Ta dura Aadaan kanumarratti daa'im dubbachuuf adeeti. Lakka dubbata rakkoon qabu. Ta dura akkuma kaafte dadhabbiin qabaa hirriibaa hin ka'e nama bilbilaan na kaase.
Live mucayyoon godhu amma na bira sa'a 8 halkan. Sa'a 8 Itoophiyaadha barii daawwatu qofaafee rafaan ture riba na kaasanii ammaan arge. Dhaqeetiin dhaggeeffadhe live yeroo hanga takka kaan rekoordiin arganii hanga tokko ol baheetiin dubbadhee gaana ol bahee booda manni sunuu qacofamee namni keessaa hundi horiyee boodarra yaa'anii waa'ee duutu goggoramee waa'ee duutu laaqame. San dura garuu wanni ati naa hubattu waan ammaati kaafte kana hunda isaa ni beekaa. Itti dhiyeenyaan ni beekaa si keessaan kuma qabaasii maaltu maal ta'e maaltu furamuu dadhabee maaltu rakkatame hunda isaa ni beekaa. Rakkoon dhuunfaadha rakkoon biizinesaa rakkoon qabeenyaa akka hin jirre hin beeka. Rakkoon saayikoloojikaalii garuu rakkoon yaadaa rakkoon naamusaa rakkoon jetti rakkoon oduu akka inni jiru ni beekaa. Isammoo akka inni wannoo ta'uu fi waa duudhaatuma turre dedemeetuma bakka kana ga'e. Ammoo maaltu dhiibee bakka kanaan ga'ee haja'uu sammaas tolcheetiin beeka. Ragaa malee takkaa dubbadeen beeku ragaa malee dubbaddu wanta nama dubbadee hunda isaatti hin qaana'u ragaa hojii dubbachuu hin danda'a ragaa qophaa'ee gaafan gara miidiyaa gara laayifii kallattumaan laayifii seenuuf dhufe fideetiin takkaa fi lamatti waan mucayyoo tana miidhu jiru waan mucayyoo tana dhiibu jiru waan isee kana godhu jiru fi rakkoo isiidhaa dhugumaan lafa kaaya. Walumaa galatti mucayyoon waan ammoo goote kana hunda isaanii dogoggorte. Haqiqatan waa haqqee wanni kun dhugaa miti ragaatti hin qabdu. Wanni kun hundi dhiibbaa itti dhiibamu jirtu kagoote yoo ta'e dhala waan isiin harkaa qabaattee gootu akka hin taane sirriitti itti amana hanga tokko irraa isin hin beeka. Kaafe walumaan taanee ammallee deemnee qulqulleessuu dandeenya. Ammallee wanni badeen jiru kun nam takkaa fi nam takka agandaa nama takkaati. San abbaan barbaade. Yaa abbaan ammoo iyyuu barbaade. Gara barbaadetti hiikkatee iyyuu danda'a. namni ajandaa kiree qoratee waan fane dubbachuu danda'a. Tiifis dalagaa baasanii maqummaa nama mee intala baadiyyaa tanaaf carraa kanni haa dubbattu. Galatooma carraan afaan nu keessaniif. Dubbiin ijoollee irraa kaatee fi ibiddi ijoollee irraa ka'ee fi dubartii irraa ka'ee yoomiyyuu hin dhaabbatu jaanisa. Anamma. Intala baadiyyaa nama galche mata duree hinaan dalagu waan ta'eef nama jajjabaa yoo godhatee galchira kongo. Maali anamma tokkoffa ajandaa sila miccootanaa irra deddeebi'anii haasa'uun an akka mataa keetti waan fakkaatullee miti ispeeshaalii dhiirti waan miccootanaa gattiisii irraa haasa'uun gargaaran wallaahi miidiyaa kanarratti rakkoo kan kiyyoo namni siif ol kaa'ee yoo sammuu seefsii godhate malee gargaarsati miidiyaa kanarra gargaaramtu hin jiru. Intala baadiyyaa asmara waan takkaa sitti hima. Dubbachuu illee barbaadu. Yoo na agartee jettee gaafa takkitti mucayyoo tanaa bakka cufnee dhiifne dubbisi hin dagatin. Eega dubbiin tun kaate guyyaa afur geessee girti quba qabdan fakkaata. Ijoollummaan teenya warri dubbatu jiru illee ni jira as gubbaadha. Angaruu takkaa kiritiitii godheera dubbadden beeku aturoo gaanaa ba'uu dandeessa. Ammaa dubbachuu hin barbaadu. Maal godhanii beektaa ammaa abdummaan asirraa gabbuu kun dogoggora mucayyoon dogoggortee namaatu kana na godhee jechi nama amantaa nama jijjiirsa isee siin gatte sanii eenyufaatu maallaqa si kafalee aarsii arrabsisi hin jeen dhaqee gastirratti bira hangana ol seeninitti abdii mucaan jaamuu fi inni ol seenanii maal godhaa turanii hanga isiin kutaa takka garee takka nama dhuunfaa maqaa yaamtee abol faannaa kafalee kana waan akkasii isii keessa barbaadaa turan akkaratti ol bee boo haadhatee san salaa kootaa gabboo ajee isaan hundi facaasee asin mana bane malee dubbachuu illee barbaadne isin illee dubbadhu yoon dubbadhe garuu qabxii takkaa fi lamaan ragaa guutuu uummata kana garsiisa akkasii naa godhu san. Yaa micootana yoo dandeessan yaa yoo dandeessan uummanni Noorz Ameerikaa jirtan ta'ee bakka fedha yoo jiraatanii bakka takkatti godhaa sila micootanaa wanni micootanaa kuni biyyaa wajji waliin dhufu jirti bara gandaa wajji waliin dhufu jirti yoo wanta kaafame arsiitu akkana godhiif jaam. So gandaa walitti bu'an ibiddi micoota irraa ka'ee ni yaadattan murtii guutuu waan irratti irra ga'ee ni beektan. Waa hedduu takkaatu kee. So sababa kana uummanni musliimaa tokko sababa dubartii takkaatiif sababa dhiira tokkootiif wanni wal lolaa ololiif hin jirtu. No intala baadiyyaa kun yaaduma keetiif seeqama malee. Dabbal keenya intala baadiyyaa nagay rabbii jedhiiti miciyyoo tanaafi nuti harargee wanni waliin nu fide hin jiru aboo rabbi sodaadhaadha. Nuti kuni hawaasa harargeedha. Miciyyoon tun nama dhuunfaati. Miyyoo tana nuti isiin tuni loqota harargee dubbatteef harargee ta'uu dhiisuus dandeessi. Nuti meebi amma beekan irraa mulquu barbaadeetii miti. Miyyoo tana eessa akka dhuftees hin beenu. Haasuma kana obaasanii ni oromoo yeroo takka kadir kiyya. Muuduma kana fayyadamee naa geejjiba keessatti tunaas hin jee. Olma umbannaa ifa banaa goliiti ati namaa iyyuudha wayis ni hubattaa. Laala mee waan kana wanni ani qabxii xiqqoo tana kaaseef. Naafisii fi dabbaal keessa wajjaa dubbannu waan kana asuma xumurarra. Okay, abdii keenya dhimma kanaaf nu waliin nufitu jiraate. Qoqa hocoon cufin asirratti dubbada daban. Qoy hogguta akka asirratti dubbada daban. Manni kun hin cufamin dhaggeeffatu.
Kadir humbanna maaliif arrabsamu jira? Eenyu arrabse? Ganda kam arrabse? Qoy hogutak akkasuma na obse. Kadir maal godheeti arrabse? Nama achi baafatanii arrabsanii warri Israa'el tun xiqqaa fi guddaa arrabsanii ka barbaadan ka danda'an cabsanii kaan miidiyaa irraa galchanii kaan ajjeesanii kaan laa uummanni kun amaara daran kafirraa eeganii ani sitti himaatiin ture bar isin tun dhagayini malee. Xiq sheekaa fi qeesiin isaanii akka tokko isiniif ni jira gareef tana yoo na dhaga'u jiraattaniif garuu waa'ee intalaa kana booda gargaaraaf minaamin namni reefu asirra jee dubbate tokko eenyusa. No. Gargaaruu miti. Gargaarsa kan barbaaddu gargaarsa ran jirtu. Assalaamu alaikum juuniin barbaadu dalagachuu qabdi bakka namni godhu nama laffaasisne maallaqa baafne sun namummaadha malee eessaa dhuftee isii beeyneetii miti. Kun dhugaa walitti himnu. Laalamee jara kana xiqqaa fi guddaa nuti namarraa wal qabna, safuu qabna, aadaa qabna, akkaataa itti walitti dubbatu. Xiqqaa fi guddaan hagaree futaayeeti waa taazzabu jira akka isaan itti kadii kana rabsu jiran. Maal isaan godhu? Maalimi bara wama ganda namarra awwamee dhadhii isaa waa hundan dubbataniiti. Okay, amma kana gona fayyaan ade walumaa galatti waani Arafaati. Arafaat rakkoon qabdu, rakkoo qabeenyaan qabdu, rakkoo maallaqaan qabdu gargaarsi isirratti asii booda godhamee jiraate haraam. Ana isin dubara maal jetti? Kala kulli haal nuufi miciyyoon ni olifitu jiru. Miyyoon nama dhuunfaati. Nutis nuhi akkasiin nu hubadhaa. Hamma dura gargaartanis akkuma dhuunfa gargaartanii nutilleen akka ilmaan Oromootti thank you isiniin jenne warra gargaare kanaafuu miciyyoo fi ganda walitti hin qabinaa nuti hawaasa miciyyoon nama dhuunfaati. Akkasitti hubadhaa yeroo duraatu wanni nuti dubbachuu barbaannes kanuma. Wali buqqee namni wal tuqun jiru. Amal bu'atis muutii akkana kana gowwaasa malee biraa boqee maaltu ana kana. Mana cufii deemi boqonnaa afur dura fidee. Okay. Asal akkasitti hubadhaa. Garuu immoo wanta qabaate isin seena kadir kiyya. Waa'ee miciyyoo tanaa na amana. Waan ta'eef maaliif akka ta'eef eenyuun akka ta'e anaatti akka lama jee ragaa wajjin takka takkatti isinii fidaa boru ganamee warra biyye Itoophiyaa sa'a sadii takka sa'a lama yoo dalagaa fite dhufeen tartiibaanaa sa'a marri birraa hin ga'e hundi keessatti nagee bulaa waan ganda gettan shabakaan gandaa qaata hufee muudiin gandaatis qaata hafe abarkaan lafa qabii abaluu maal jii akka abaluu ba'e hin jiru inni kana jimmaatee dhaqee jabeen soobin tagamaa Arafaat rakkoo qabdiini gargaara warra jettaniif Arafaat rakkoo hin qabduun gargaarini rakkataan ganda keessa ciisaa deemiitii harkaa fi miilee ijaan qabne gargaara dhiira taanaan. Intalti gargaaramte baate. Gargaaramte inshallah ammas laal yoo isiniifillee kannite yoo isinummaan isinii hayyamnaan akka feetanitti laal rahaa wajjin godhaa nuti nuun. Abbaa saltanii sala rakkoo irraa hin qabnu. Rakkoo irraa hin qabnu nuti ammoo dhimma mudhii gadiitiif nu walitti nuun fidina. Akkanatti abaluu san isinii goone nutti nimina achuma qabadhaa. Nuti nama godheet nuti gartee ittiin gaafatamnu godhamuu didees ittiin gaafatamnu maali rabbi sodaadhu ayi miyyoon nuti nama dhimma mudhii gadiitii fi ganda qabu takkaanumaa hunda keenyadha. Gurroo ol galu keessatti nama gargaaran ijoolleen san gargaarte mucaan abdiin faan yes gargaaran teenkii jaaniin achi geessan. Okay, mee maali wanni aboo godhu yoo taate godhaa fi turree galchine adeeroo waan ulfeessitanii ilaaltanii miti yoo dhalaa godhuu taate maal haasa'u jirtan sa yaa waan akkanaa kana xixiqqeessaati ilaalaa jarri maaliif wal dhageessanidha mana kana hayi gabbuusi jechuun tura reefu agarte mana eenyuti manni Kadir keessaa gabbu bara dur dabre wanni akkasii sun hin shawwadamina. Wallahi billahi yoo waan namaan jechuu taate namni nurra waan namaan juu lafa tanarra numaa hin jiruure. Waan ajaa'ibaati jara na bakka gara moolid deebina deema mani gaalif sana qabu keessanu dubbii nama mani gaalif sana jirti yalla achira qaanne rafa wala garra garuu ma yaaddeena ana jira wata ka yaaddeena takka pinde singarti na wata ka yaaddeena murti achi wala garra. Thank you. Dhiifamaa namaa akkasana godhe jetti laal akka waan ijoolleen arsiisan qaraasiftee qajeelchitee fakkeessu jirti si gala. Sigale akka waan ijoolleen arsiisan qaraasiftee gaggalchitee si fakkeessu jirti. Sigale. Murtii nama lamaatti hin fudhatu manneen nama lamaatti hin fudhatu sigalchaa obsi. Bayaan si ol deebisati dhagee bayaan bu'ee waa. Laali jaalibsaa dhaggeeffadhu siif hin himaalaan mucattiin ajandaa barbaaddi.